Bata ka na rin dito. Biyya nagahago, dosaani keenya nagaa haa ta'u, namni keenya nagaa haa ta'u, margi kan isaa haa ta'u, midhaan kan namaa haa ta'u, walii galtee Rabbi nuuf haa kennu, jidduu keenyatti waaqni araara haa buusu. Irreensi jaalala, irreensi obbolummaadha, irreensi araara, irreensi tokkummaadha, irreensi kadhannaadha, irreensi galateeffannaadha. Kan hundaa Waaqayyo uummata Oromoo isa biyya keessa isa biyya alaa guyyaa har'aatiin bagattiin nu ga'e bagattiin sin ga'e jedha. Oromoon waan hunda qaba. Aadaa boonsaa qaba. Aadaa bareedina akkanaa qaba. Dimbiliqee takka bishaanii baheet otoo waan balleessiin otoo yakka raawwatiin faaruu isaatiin dhaabaaf kolfaan ulammachuun irreensa isaa irreenfatee gala. Ofirraa kaanee mana keenyaa kaanee gollaa kaanee gara biyyaatti hanga biyyaatti isa amma biyya alaatti nagaa buusuu qabna. Nagaatu nu hanqata malee waan hundaa of harkaa qabna. Nagaatu nu hanqata. Nagaa kana immoo waaqnis nu gargaara. Araara nuu buusa. Araara kana yoo waliin buusne diinagdee barbaannu, gaafii barbaannu, mirga barbaannu, hirree keenya barbaannu, seenaa keenya bakkatti deebisuu seenaa amma calqabne kana waan amma dhaloota dabarsaa jiru kana dhaloonni immoo kana caala fuudhee addunyaatti ceesuu danda'a waan ta'eef kana beeknee bakka jirrutti nagaa walii haa buusnu. Olaa dhaggeeffannu, olaa dhageenyu, olaa hubannu, xiqqaan isa guddaa dhaggeeffatu, inni guddaan isa xiqqaa dhaga'u. Waan marii marabbaadhaan dhumu rasa isaa wal fixuun gatii nuuf hin qabu. Yoo horma ol gammachiisuu ta'e malee kanaaf uummanni Oromoo bakka jirrutti biyya keessattis alarrattis waan nagaa Oromoo haa lallabnu, waan nagaa Oromoo haa dubban, waan dhaloota ceesu haa dubban, waan biyya ceesu haa dubban, waa'ee misoomaa haa haasofnu, waa'ee jijjiiramaa haa haasofnu. Irreensi keenya gara turizimiitti ce'uu qaba. Irreensi keenya gara diinagdeetti jijjiiramuu qaba. Yeroo hundaa bara baraan irreensuma irreenfannee galuu otoo hin taane gara diinagdeetti gara guddina biyyaatti ce'uu qaba. Kanaaf immoo dhaloonni amma jiru kun dhaloonni amma iddoo kana akkasitti miidhagee dhaabbatee jiru kun nurraa fuudhee biyya kana ceesisuu qaba. Nagaa lallabuu qaba. Nagaa nufaan hojjechuu qaba. Yeroo hundaa fuuldurri keenya lapheen keenya gara nagaa haa ta'u.